godhanii jechuudha. Gadi galoo ilmaanii qe'ee keessa deemte haadha ishee boossisti. Gadi galoon ilmaanii jechuudha. Sigalee ilmaan gadi galooni ilmaaniti akka abaarsaatti dhalatte as deebite obboleettii ishee boossisti. Qe'ee keessa deemte haadha ishee boossisti. Hormarratti dhiira ta'uu dandeessu. Aangoo hormattiin gurtutuu qabdu, aangoo hormattiin cabsitutuu qabdu, qe'ee keessa as deebiteetu haadha ishee fi obbolaa ishee ilmaa ishee qeemarraa dhalatte qeematti annurri ishee awwaalametu gooltii jechuudha. Kanaafuu urjii adaamaa maarree biraanuu juula abbaa fedhe maante nutuuti itti kennite sana gochuun barbaadanii xiyyeeffannoon isaanii tokkoof tokko inni guddaan Oromoof Oromoo irratti hojjetanii sitti agarsiisaa jiru jechuudha. Qe'ee irratti salphisanii akka fedhan si cabsanii akka fedhan si godhanii sitti agarsiisaa jiru waan ta'eef nama sangaa kee ate wajjini sangaa kee yoo barbaadde ati ofumaa joortaa siin jechuu barbaadanii roobale homaa isaanii wajjiniin hojjedha yoo jette harki kee dhiiga ta'uu qaba. Bilsigannaa tokkoffaa ta'uu qabdaa jechuudha. Sigalee warra boofaa kana dabarsiteetuuti laatte sekendiin dhaaban kan isaan naqanii qabu godhan. Sanaafuu fannoo isaantu jaarratee gadi bobbaafate wanti isaan guraniif hin jiru. Sigalee Buzee maan kan jettu dubbadhume. Itti fufi. Sagaleen keessan duraan babbada waan ta'eef bakka jirtanitti nagaa isiniif haa ta'u. Dhimma fannoo kanarratti ilaallatee jechuudha. Amma kanaan jiru achirra hin jira. Naannaa isaaniitti irra hin jira. Karaa samiin kanarra hin jira. Bakka ilaalchi isaan nuuf qabanii fi ilaalchi isaan nama isaaniitti qaban tokko miti. Beektaa keenya Oromoon horiidha. Oromoon bakka zim jedhee ilmoo bichaa beeka. Xinnoo qaama siyaasaa ta'eetu siyaasa sun natti ulfaata malee dubbii hin dubbannaa yoo ta'e gana madaa karaa duubaa sitti kaasa beektaa. Kanaafiyyuu jarri yoo dhaqxe jarri isaan karaa isaan ittiin deeman karoora isaanii karoora biraati. Keenya jarri humaa kan hin beekne isaan jala harka kennateetu isaa wajjin ollee bula. Garuu kan miidhamaa jiru sa'aatii kana kan laalaa jiru Oromootu miidhamaa jira harka kudhan. Maaliif hojjettee kanirraa fayyadaman Oromoodha. Kanirraa bulan Oromoodha. Finfinnee guutuu kan keessa jiru isaanii. Bakkuma fi yoo deemnee ilaalleeqquu isaanii. Anammoo kaambii keessa beetan dallaara ta'e isinitti taasaa jira. Nduu maaliif hojjettee bakka humna walitti taanaan xiqqii qalisi toona laayis buna hidhanis kaambii maalii keessa? Daseen jira. Naa qaban normaal loon. Daseen jira. Waan hin qabanii gasa dhiisanii waan ijoollee barbaadaniif itti fufi. Okay. Haasa'e galatoomi haasa'e. Kanaafiyyuu namni qulqullummaa keetiif haqummaa keetiif si wajjin deemu hin jiru lafa antini kana bakka sanitti jechuudha. Ati yoo kan dhimma siyaasaa yoo dubbattee durga nama afaan biraatti ilaalamta beektaa. Kana guyyaa guutuu yoo ilaalteetoo gargar baasee funaantee jara kan ilaaltee jarri kun kan qaban maayidhaa hariiroo keetii fi Oromoon aangoo qabachuu hin dandeessu. Oromoon akkamittiin bulchitii Oromoo gaallan hin jedhu isaan. Akkuma kana yeroo tokko daseedha karaa qobboo yoo deemnu waldaa jechuudha. Nuti homaa hin beekne ijoolleen keenya akkumatti noormaalii yaa'u beektaa. Osoo hin beekin namni 80 nuti nagarree nama 80 dafataa yoo wal ciisanii yookiin nama muraasa nu keessa fixanii jiru. Maaliif hottee gaalladha kan aangoo qabatee jiru. Gaallatu nu fixaa jira. Kanaafiyyuu hariiroo jara kanaatii fi hariiroo jarri keenya ol fudhachuu hin qabu. Maaliif hottee harka keessa qabee hin uummanni keenya dhumaa jira. Qaxaleen dhumaa jira. Laal bakka kanatti wal sirreeffannaa. Ani mootummaa gaalaati. Mootummaan biyya qabate mootummaa Itoophiyaati. Oromoo bakka hin bu'u. Oromoo dhimma qe'ee itti dhalattee bakka hin bu'a. Abiyyi Ahmad bakka bu'a. Ani akka Oromoo tokkotti yeroo dubbiin akkanaa dubbatamu si kabajas waan feetee ilaalcha feetee qabaadhu. Garuu mootummaa gaallaatii miti. Gaallaa warra naan jedhu sannaa wayyaa har'a Abiyyiin durooniif lafarratti na ajjeesurra warra gaallaa naan jedhu sannaa wayyaa anaaf akka ilma Oromoo tokkotti.
Ani filmaata kun. WhatsApp kelaalisiin jechaara tulluun itti fufii. Yaa kanaaf ani qabatamaa miti kun Oromoon hin beekti mootummaan qabnu mootummaa ijaarachuuf deemna osoo mootummaa qabaanne obboleewwan keenya kana takka jiruun tokko du'aan hin dhabnu. Kanaafuu mootummaa Oromootii miti maybe isin warra mootummaaf ergamuuf mootummaa keessan ta'uu mala akka sabaatti ammoo nuti nee cabnee jalaa dhidhiitachuu jirra gama hundaanuu nu gamtee akka Oromootti jabaa meeqa jabduu meeqa dhabne. So kanaafuu mootummaa gaallaatiin nu jedhanii fitu jira warri jedhan isin fitu jira malee Oromoo fitutti jiran akkas godhadha. Dhugaa jette sababni isaallee nu kan nu fixaa jiru kaadiree Oromooti malee faannoo miti kan nu fixaa jiru kan Oromoo ajjeesaa jiru kan Oromoo dorsisaa jiru kan Oromoo saamaa jiru kan uummata keenya haadholii keenya boochisaa jiru kan dubartii Oromoo gudeedaa jiru faannoo miti har'as borus dorsisni nu ga'aa jiru kamu Oromoo irraa kaadiree mootummaas yoo ta'an garuu Oromoo irraa ilma Oromoo siigalee jira. Maal gochuu faannoo bira deemna. Faannoo maal si godhe faannoo miti baraarra kan nama ajjeesaa jiru kan Oromoo ajjeesaa jiru kan nu doorsisaa jiru tokko keenya kan maqaadhaan duwwaamanii mana dirasii dhufanii kan nutti dubbataa jiran ukkoo bar wanti miti. Siigalee yoo artistiin keenya madirakirra koreetiin afaan Oromoo sirbu kana nurraa dhiisi kan jedhu kan gajjedhee salaateetiin namoota kaaniif yookiin immoo isin faannoo maal jettan kana warra soddaa keessaniitiif wanti buusaa gajjedhee wiiskii buusaa jiru ukkoo faannoo miti Oromoodha. Maaf sobdammaa wal sobna. Gara faannoo hin tarkaanfatinaa hin fiigina namni dura manuma ofii qulqulleeffata. Seenaa kun ikkoo ani ikkoo fannoof dubbachuu yookiin Oromoo keenyaaf dubbachuu miti ikkooni. Ani kan bakka hin jiruu fi bakka isa hojjechaa jiru malee osoon Oromiyaa killilee jiraadhee almost akkasumatti yaada isaa dabalata kennuu nan danda'a. Garuu ani kanan jiru jara san cina wanna jiruuf hariiroo jara san hin deema malee Oromoo irra wanta inni godhaa jiru wantaan inni ilaalleef wantaan arguu hin dandeenyeef nuti kan jirru sameen jirra. Sameenii kara kana ilaaluun hin ulfaata beektaa. Nus immoo qaxanaa kee yookiin bakka kee malee kara biraa deemtee too seera qabachiisuu akka hin dandeenye hin jiru kooma. Kanaaf malee nuti osoo Finfinnee keessa jiraannee kan qaama sirriin hojjetus ni jira kan loogummaa hojjetus ni jira beektaa gishee tokko waraanas ta'eetoo kan laala obboleessa kiyya asirratti ammanii fakkeenyaaf Kanaadaa jira roobaleen Jarmanii jira Oromoon tokko nu hundinuu biyya adda addaa irra facaanee jirra. Dhugaa Oromoo hanga gaafa dhokannee duunee haacee fa'a bira dhayuutti dhugaa Oromoo haa dubbannu. Bakka feene haa jiraannu. Maaf lubbuu asitti nutti hin qabne dhugaa Oromoo haa dubbannu. Sameen jira, Dabuub jira, hin jiru akkana. Dhugaa yoo walitti baay'isne. Elias Olfadhu isaa warraachi faannoo fi maal keessa jiru miti ajajoonni poolisii federaalaa fi poolisii Oromiyaa akkoo nu asitti wanti dhiibbaa meeqa gaardii meeqa bira dabarree bar haala kan qurfamnee dhiitamnee bakka kafaltii kafaluu qabnutti kafallee akka nama osoo hin ta'in akka sareetti boollaan hulluuqnee seennee isaan irratti gizee boonu bar jabaa keenya nu jabeessa gaafa jenneen ati durayyuu akkamitti iddoo kana dhufte ati akkamii maaliidha maal nuun jedhan beektaa kallattiidhaan warroonni aangoo guguddaa qaban ati ergama shanee qabda ka mootummaadhaan hin bultu yoo sitti aana ta'e immoo kee ofeegi kan biraa maaltu si galche deebii akkanaa nu kennaa jiran. Maal nu goota naannawaa Finfinnee keessa jiraatte iddoo biraa jiraattan indoom osoo faannoon nu bulche nu wayyayyu sababni isaallee kan nu doorsisaa jiru kan nu ajjeesaa jiru roobalee seenaa keessaan dubbisi maaliifi reefullee waa hedduu dubbatte kaafte biyya keessa waan jirtuuf numattuu warri biyya namaa keessa jirru hanga dandeenye dhugaa walitti himna. Inni ammoo qawwee harkaa qabu inni siraa dubbatu ati dhiisufirraa. Tullu maal isin fakkaata? Roobalee maal isin fakkaata? Namni hundumtuu silaa namni hundaateef quuqama Oromoon qabu jechuun miti. Irra guddeessisaa warra quuqama Oromoo qaban. Garuu mootummaa keessatti namni quuqama Oromoo qabu suni
yoo dubbate maal akka inni ta'u isuma arginee isa argaa turredha jechuudha. Kanaafuu ijoolleen kun irra guddeessa afaan isaanii qabatanii hojjechuu filatanii irra guddeessi jechuun aga carraa argatan yookaas karaa argatanitti ta'anii argitan yoo ta'e mucaanii daa'imni sadafin qawween afaanitti galee miilaan irra jettanii gidirsan suni warri itti naanna'anii warra qaban keessaa beekuu uummatni akka argu warra quuqama Oromoo qabanidha jechuudha. Warra quuqama Oromummaa qaban. Haal takkanaa laadhume Oromoo. Elias. Ani quuqama Oromoo kootiif quuqama Oromoo koo osoo hin qabaadhu baadhee miidiyaa keessan kana jalii hin dhaggeeffadhu beektaa. Maaliif ootte ani Oromoo qulqulluudha. Maaliif hojjette nan dhagaa. Maaliif ootte namni tokko yoo miidhamu nafti kun dhiiga beektaa. Dubbachuuf karaa hin qabu beektaan. Ani koo yoon maangada takkarraa gore bishaanii fi abidda qarqaran jira beektaa. Kanayyuu dubbachuu koof ofitti amaneen yoo na qabanis naa qabanuu dhaanis naa dhaan jiras maaliif ootte kuni ani kan haasa'u mootii wanna siyaasa haasa'uudhaaf maaliif ootte kan azzala jiru nama 400 manaamina jira tokko kan hagee 10 yookiin 20 waraana keenya ta'uu danda'a. Kanarratti dubbadheetoo osoo akkana jedhee gulmus tokko anis boruu kara biraa deema. Ani koo Oromoo koof nan quuqama maaliif ootte ani Oromoodha. Oromummaa kootiin ittiin nan boonasi yoomiyuu taana ittis hin gaddu ittiinis hin bakka boonuun qabu maaliif hojjette kuni bakka ta'eera. Hadhamnes dhabne kan jirutti immoo kara gaariitti fudhanneetu jijjiirama gaarii fiduu qabna malee ganaa kan tokko kaasnee haga 10 dhabneerra beektota Oromoo jechuudha. Kan jiru kara badiitti deemu kara badiirra ol gorsinee Oromoon tokko taanetu kara qajeelfama gaariitti socho'uu qabna beektaa. Kanaaf malee ani sa'aatii kanaan karaa sun jira karaa sun furmaanni jira si fakkaatame amma akkati yaaddu kanatti akkanatti nageenyi argama biyya san keessatti. Ana kanaa mati kun wanna dhibe Elias. Ani koo mataa kun ani maqaa bu'aarii nagaan argamaa jedhanii. Uummata dhumu jira uummanni lubbuun akka mootummaan aangorra jiru kun nama nyaataan kuni aangorra bahe Oromoon guyya tokko qeen isaas ollaan isaas nagaa argatee hin beeku. Even biraa dabree biyyoonni Afrikaa biyyoonni ollaa. So bakka akkanaa kanatti namicha silaa namni misooma si mul'isu asitti rasaasa oomishaa asitti diroonii eegalee jedhu wariyyuu mee fuucharri uummata biyya saniitiif fuucharri kee egereen ilmaan keenyaa garuu nuti akka sabaatti nama misooma sitti mul'ifne nama bakka hundatti mootummaan tokko gaaf tokko Tigraay wajjin gaaf tokko Amaaraa wajjin gaaf tokko Oromoo wajjin hanguma yoomii uf jedhee uummanni Oromoo kuni beekaan Oromoo wallaalaan Oromoo harmeen Oromoo haati gootaa haati hayyuu yooma fuura fudhatti duuba isinis qawwee baattan anis akka woboottan biyya Faranjii rooba Elias kam nageenya aduu Elias wanti goonu beektaa wanta kana kuni miidiyaadhaan maanis maal jetti anarra sin hojjinaasee borumoo yakkamaa ta'etan seera jala ooluu danda'a. Haga jiru tokko xiinxala osoon miidiyaadhaan dhagaamee haasame rakkoo hin qabu. Garuu akka yakkamaatti wanta fudhatamuuf wanta jiru barbaade lakkoofsiifan kennaa keessa noormaalii na wajjin haasoftu. Maaliif hojjette anamma kan asirra jiru sodaadhee osoo hin taane kan booda na duuba dhufu maali nan jedhu wanta jiruufiyyuu bakka hin jiru kan jiru warra sadii biran jira. Beektaa. Bilisanis nama waan ta'eef lubbuun mo'oonni kana. Egereen keenya maalii atis akkanuma qawwee baattee caakkaa keessa anis akkanuma biyya Faranjiitii si morma mee egereen Oromoo maasiif fakkaatti biyya makkana jalatti. Oromoo. Elias. Sirriitti yaada kennachuu qabna qoy dabaree na eeggannu. Elias acha taasaa jira waan ta'eef. Agenda diverting gorina. Rooba leeroo tokko carraan afsanii taame. Agendaan wannaarra jira. Kan obboleettii keenyatti. Rooba. Itti fufi. Carraan haa kennite. Galatoomi rooba lee amma biyya jira ji'a tokkoof akkasii viizaa muradheen biyya. Nagamu sitti.
Waa'een beeytee ka obboleettii keenya waan baay'ee nama gaddisiisaati. Kun ammoo obboleessa keenya sakaaruuf jecha waan godhame shira xaxame. Waan beeytee gara biraatiitti rakkoon Oromoo keessa jirtu akka waliigalaatitti xaxaa beeytee keessaa bahuu hin dandeenye keessa jirra. Kaleessa yeroo qabsoo fincila diddaa gabrummaadhaa haala qeerroon keessa dhuftee sadarkaa kana geenye roobalee waliin beenya. Ani murteessaa ajjiitii weellisaadha. Akka tasaa waraqaa ji'a tokko viizit godhee dhufee biyyattii jedhee dhufee haadhatii ilaaluuf dhufee waraqata sirreeffachuu qabu tokkoon sirreeffadha jedhee waajjira mootummaa guddaa deemeet achi reebamee beektee kaachi gale. Dhugaan tokkollee hin jiru. Oromoo akka Oromoo taate akka beektee kaa weellisaas ta'e maalis ta'e dhugaa kan keetiif hin dhiibbata taanaan rakkoo addaatiif saaxilamtee baataa jechuudha. Arra inni beektee kafana normaalii uffate ka afaan Oromoodhaa dubbatu waajjira mootummaadhaa nareebee boodarra waraq paaspoortii kanarraa fudhate paaspoortii Kanaadaadha. Akka tasaa federaala normaal federaala ta'e ka afaan Oromoo dubbatu ilmi Oromoodhaa gurbaa san irraa beektee ka jala bu'eet waraqata kiyyarraa na fuudhe. Namoota akkasiisantu ilmaan Oromoodhaa bakkattuu adamsee ilmaan Oromoodhaa sakaalaa jira. Rakkoo Finfinnee keessa jirtu rakkoo guutuu Oromiyaa keessa jirtu qabatamaan argee jira jechuudha murteessaa jira. Biyya keessa jira Finfinnee jira yeroo ammaa kana. Kanaaf haala jiru roobalee keessaan sibiilbilees dubbisaa I think busy waan taateef kaasuu dadhabde wanni jiru waan baay'ee garaa nama nyaataati haqa obboleettii teenyaa rabbi. TikTokii kanarratti bilbiltee yoonan kaas TikTokiin gan nama arjaasa kanaaf asirratti dhufaa ture. Naa barreessi. Roobalee. Biyya jirta biyya jiraatu mootummaa Kanadaa fudhatanii paaspoortii narraa fudhatanii paaspoortii kiyya makara rakkoo meeqaan beektee kana paaspoortii kiyya narraa fudhatan narukutuuf nakka'eeyaa ji'a tokkoof sanuu jiisii namiin jondiitti dhaqi siisirreessaa buleessi kiyyaa itti siima wal argineerra wal dubbisneerra isaanittuu dubbadhee isa sannis Eeliyaas amma akka beektee kaalaa kanillee yeroo biyya Kanaadaa jiru waan jiru beektee kaalaa fageenya irraa argina waan ta'eef waan uummanni keenya keessa jiru nuti fageenya irraa ilaalaa jira. Qabatamaan dhufee keessa jira ofii kiyyaa reebamee namni beektee kaa viizaa kappalee mootummaaf beektee kaa biyya kana seen ka paaspoortiin kiyya biyya biraa dhageeffadhu. Rakkoo ajaa'ibaa keessa jira jechuudha akka sabaatitti rakkoo hamaa keessa inni jira. Kan akka godhu jiru eenyu ilmuma Oromoo ka afaan Oromoo siin dubbatu. Sigalee fuula achi qabatee deebi'ee beektee kaasimiisisa. Deebi'ee sisaamsisa. Waan akkanaa kanatu dhalateera biyya keessatti. Magaalaa Finfinnee walakkaa waajjira guddaa mootummaa jechuudha. Kaayyooti waraqaan kan keessa jalaa xumurame dhayitee ji'a tokko yookiin guyyaa amma tokko dabalachuuf yeroo ati waajjira sanatti waajjira dippiloomaasiin hedduun dhufu keessatti gabbaatee sireebdee jechuudha ijoolleen afaan Oromoodhaa dubbattu. Warri baalagiseedhaa akkas na godhan. Wanta ammoo asirratti hin dubbadhu roobalee keessaa wajjin haasofna. Eenyuunillee qaamni an sodaadhu tokkollee hin jiru. Anu Finfinnee jira. Qaamni an sodaadhu tokkollee hin jiru. Takkaan isaan beeka takkaan waan godhaa jiran argee jira viidiyoolee fudhee jiran. Kanaaf asirratti miti miidiyaan gurguddoon Ramadaanaan booda inshallah miidiyaan gurguddoon kan mootummaallee yoo kana dubbisu yoo taate awweellisaa Oromooti daa'ima kiyya xiqqoo harkaa qaba yoo kana dubbisu yoo taate rakkoo kana takkaan gabbaasee dubbachuuf ta'a. Kana qofaa miti kabiroollee ni jira. Kanaaf nuti biyya keenya jennee yeroo dhufnu akka sareetitti beektee kan reebanii akka sareetitti nu xiqqeessan. Warrootni har'a akkas nu godhaa jiru isaan kaleessa yeroo fincila diddaa gabrummaadhaa ambulaansii mootummaa keessa taa'ee ganda keessa fiigee warra nu adamsaa jirutu har'allee beektee kan nu adamsaa jira. Kana waliin beekna waan ta'eef. Anqabsoo Oromootiitti itti dhiyeenyaan keessatti illee hirmaadhee beeka. Oromoofi sagalee ta'ee weellisee bara dhugaan badde somnee iddoo argattee hayyuun ifaa biyya rasaasaan gubatee maal beektu waraabu du'aaf fayyaa nyaatu amma leencii ka'ee boolla kam kan seentu jedheet ambara beektee ka 10 dura sirbee jechuudha. Waan hedduu jira wanni hin kaafamne. Kanaafuu suutaan itti deemna wanni amma ajandaa taatee arguutti jiru waa'ee obboleettii keenyaati. Waa'een obboleettii keenyaa waa'een obboleessa keenyaa wanni uumame kun shira dabaa hamaa tokkotu jidduu kana jira waan ta'eef tasgabbiidhaan itti deemaa isiniin jira galatooma. Faddu galatooma dubbisa. Mee waa'ee Andu'aalam Gosaa kanatti deebina. Haati isaa kana dura adaraa Oromoo ilma kiyyaarraa eegalee isinitti kennee jira kan jedhu. Gara biraa immoo ololli isarratti ka'e yeroo inni albama eebbisu Itoophiyaa Eerlaansiin
sponsora isa godheeto eebbisee akkamitti akkas ta'a jedhaniitu olola irratti kaasanii lammata immoo sirba godina keenyaa sirbine akkasii maalidha jechuudhaan olola irratti kaasanii jechaadha. Akkuma model duratti jette shiratu jira jechaadha. Amma immoo murteessaa ragaa nuu bahaa jira jechaadha. Murteessaa osoo ati yeroodhaan ofirratti murteessitee achi baate si wayya malee obboleessa kiyya. Achi keessa teessetoo dhugaan ati dubbattu hin jiru oo dhugaa dubbatte mana hidhaatti si darbu jechaadha. Waan jiru hin beekna waan ta'eef. Okay, Elias waa dubbachuu barbaadde itti fufi. No, wanni dubbannu hin jiru hedduu dubbanne namoonni biraa dubbatu. Oromtitti dubbadhu mee? Oromummaa dubbadha. Ani maal dubbanna? Soree ni adubbatu soree waan dubbatu qabda yoo ta'e dubbadhu sila yaadatta yeroo balee utuu mooda seenaan hin dhufinni asitti meen ture jechuudha muuxannoo documentary dingu asirraa ilaale sana kaasee sitti mee ture yaadattu yoo ta'e asuma keessatti ammuma dhiyoo jechuudha tuun intaloon seenaa jedhamtu kun dhuftee naaseensi galee sanaafiyyuu shiratu jira. Drama da Itoophiyaa keessatti drama maafiyaa drama jajjabduu gurguddootu hojjetamaa jira. Drama sana immoo baruu fi gadi fageenyaan beekuu si barbaachisa, hubannoo si barbaachisa. Namni ittiin drama sun hojjetamu qaama sitti dhiyaatu, qaama si jaallatu, qaama akka nama keetiitti ati fudhattunitu dramaan sirratti hojjetamaa jechuudha. Sana taateewwan jajjaboo sana dabarsine kana caaluu wantoota baay'ee Itoophiyaa sana keessa jaalbaatee illee akkasuma caaluun illee akkasuma mucayyoon kun du'uun isheellee taatee jabduu diraamaa ajaa'ibaa hojjetamee mucaa kana lubbuun ishee akka dhabamtuuf saayikoo isaa cufu saayikoo uummata Oromoon hin yaadatu tokko dabalata simaaf kenna. Abdul Jabbaariin looyera Jawaar fa'a gabbaasanii haadha mana isaa bira ilmoo isaa bira gabbaasanii cafaqanii ableen akkasitti dhiini irra yaa'a hospitaala gale hanga gaafa du'uutti dhiini isaan dhaabbanne hanga qabrii seensanitti so wanni akkanaa kun Oromoo irratti deemaatu maan ture itti fufi waan yaadannuu qabu haadhu manaa isaa bira gabbaasanii ajjeesanii jiraan gabbahee du'aan looyer Abdul Jawaar Muhammad ture du'aan ol deebi'e manatti so wanni akkanaa homa jiru kanaafuu nuti ni beekna waan deemu jiru itti fufi. Waan jajjabduutu ta'aa jira. Mucaan kun nama beekamtiif godhachaa jiru, nama guddachaa jiru, aartii Oromoo guddisaa jirudha jechuun nama karaa adeemsarra jirudha. Nama kana gufachiisuu fi wanti hin godhamin hin jiru jechuudha. Akkuma qaama mootummaa olaanaatti yoo beeku baatellee mootummaan inni gubbaarra jiru yoo beeku baatellee kaadiroonni xixiqqaan kun kan gajjallaa jirtu kuni warra sitti bilbilanii faabirri iddoo akkasitti naaf dhiyyoota akkasiin ta'in akkasitti godha jettee ofii mashiif gaangisteera mataa ishee ijaarrattee gaangisteerota isheetti kaadireema jechuudha beektee namoonni kaadiree mootummaa afaan mootummaa ta'e akka fedhe biyya sana keessatti si gochuu danda'a. Irri jabaanuu hin jiru, to'annaan gaarii hin jiru, sekiriitii cimaa qabu mootummaani. Kanaafuu wanti Andu'aalam irratti godhame suni shiradhaa dabadhaa jechuudha. Amanaasaa kana wanti duuti ishee dabaaf shiraan kan guutamedha jechuudha. Diraamaa warri sun qopheessanidha si galee. Kanaafiyyuu yeroo garaagaraatti dubbataniiru. Istuudiyoo kamiyyuu keessa kaadiree qabna jedhee Tsaggaayee Dandanaa gabbee dubbate bara. Wanta gara fuula duraatti baasuuf deemtu sirbuuf deemtu ni beekna yoo wanti sun wanta uummata kakaasu ta'e akkasumaan dhabama taataa jechuudha si galee wanta isaan jira yootiin fudhattu ta'e ati asumaan biliqa buutaa jechuudha si galee sanaafiyyuu qaamumti xinnoo ishee haangoo qabu akka barbaade biyya sana keessatti akka kaartaa walitti simakuu danda'a jechuudha sanaafuu mucaa kanarratti wanti godhame sanumadha sanaafuu yoo baay'ee irratti isarratti murteessine gaariidha afaan isaarra waa dhageenyutti jira sooretti dubbachuu yoo fedhe dubbadhu. Sooretti jirta? Baay'ee Oromummaa yaada gaarii kaasteerta ganamaa kaasanii yaada adda addaa kennaa jira namoonni adda addaa akkuma bifni keenya gargari yaada adda addaa kennaa turreerra maaltu jira seetan Oromoo
wanna isaan irraa illee ogaa wanni eegnu takka hin jiru. Maaliif jennaan ogaa biyya san keessaa haqxi biyya san keessaa bahu takka illee hin jiru. Maaliif yoo jettan kan kanaan dura argineerraa gameessa artistii keenya artistii Hacaaluu Hundeessaa waggaa 20 waggaa 50 ol hin arganne ija keenya ija Oromoo akkasitti haqni isaa badee hafee jira. Namootan beekamtii qaban hundi haqni isaanii otoo hin bahin hafeera. Haqni kun hin ba'a je'ee hin yaadu. Dabni kun itti yaadamee haan hojjetamedha. Mucaa kana abamsiisuuf mucaa kana miidiyaa irraa balleessuuf wanti kun itti yaadamee wanna hojjetamee malee mucaan kun haadha warraasa gammachuu qaban fuunduraaf wajjiniin maatii uummata isaa beeksisee wajjin jiru godhachuudhaaf ijoollee bareedduu abaaboo asirratti argitan kan ofii isaatii waan kana irraa raawwata jedhee ani hin amanu rabbiin kan beeku jecha. Kanarratti hanji ajaa garaa qabdii jedhamee haasa'amaa jira mana baay'eetti. Akkamitti namni garaa jabaatee waan akka kana irratti raawwata ani hin beeku. Wannun fe'ee yoo balleessite ani hin raawwata jedhee hin amanu. Rabbiin halkanis guyyaa suume yaa murteessu isa dhugaa isaanii rabbiin haa baasu. Ani kana isaan jechuu hin danda'u. Garuu shira guddaan duuba isaa akka jiru sirriitti beekna. Namoonni itti dhiyeenyaan Andu'aalam beekan namoonni tokko bilbilee irree biyya gaafanne akkamii Andu'aalam haalli isaa akkamii nama waliigalteen namaasaa jennee gaafanne akka nama gaarii ta'e dhugaa rabbis hin jaa akka namoota ijoollee Oromoo ispeeshaalii ofitti dhiyeessee qarqaaru namoota baay'ee akka gargaaraa jiru kana fa'a dhageeffachaa jirra. Ishiin illee akkas amala qabeetti akkuma alatti argaman kana manni isaa keessi isaanis yaani akka haasa'amaa jiru. Namoonni baay'een saayidii qabatanii immoo gama biraatti gama akkasitti geessanii inni akka ishii dhaanu miidiyaa Amaaraa irratti fa'a akkasitti haasa'amaa jira. Bilis Oromoonis isaan wajjin isaan fakkaanne isaan wajjin maqaa mucaa kanaa hin balleessinu tasgabbaa'aan eegne wanna isaan nuun jedhan ilaalle sanaan booda hayyoota baay'ee qabna waan ta'eef wanna kanarratti xinxaluu danda'u. Hagasitti garuu mucayyoota na Waaqayyoon jannata furdoo ishee qananu isa immoo warri itti yaattan deemtanii ilaaluu yoo danda'ame mucaan kun boru awwaalcha isheetii irratti illee akka argame qaama biyya bulchaa jiruun eegame otoo irree deebi'ee mana hidhaatti ammasitti seera jala oolee haga maaliif alas yoo ture mucaan kun fakkeenya alas yoo ture sababii kanaan namni biraa haaloo bahuu danda'a waan ta'eef Andu'aalam waan barbaadaniif seera jala ooluu saammaaf gaarii anja'an akka kiyyatti. Inni lammataan immoo boru awwaalcha mucoo kanaati irratti irree argame otoo waan keessa isaa jiru boo'ee baafatee awwaalee otoo deebi'ee illee natti tola. Bilis yoo dandeessan kanarrattis warri hojjechuu dandeessan nu qarqaaraa ijoollee Oromoo aangoo gurguddaarra jirtan aangoon ni dabarti. Mootummaan waggaa 27 biyya bulcheeyyuu aangoo kanarra hin ka'ee boru ni darbaa wanna darbuuf seenaa ga'ee hin hojjetiin irratti. Seenaa nama keessa hin baane hin hojjetina wal bira ta'a dogoggorri jiraachuu mala garuu bakka akkanaatti wal qarqaaruu qabna. Dhugaa mucayyoo tanaa nuuf baasa. Dhugaa mucayyoo tanaa nuuf bahuu qaba. Haqni ishii nuuf bahuu qaba. Nutti deddeebitee jirti wanni akkanaa kun nurratti uummata keessattuu ijoollee Oromoo irratti deddeebi'aa jira. Wanna kana dhaabsisuu qabdu. Ani jechootan ittiin ibsuu hin qabu. Waaqni jajjabina maatii ishiitiif haa kennu. Ka dhugaan asirratti beekaa fi qabna qoy amansiisa mee qoy amansiisa tokko yaada dabalataa waan ta'eef nan dhaggeeffadha. Mee dubbadha jechuu egaa oolte. Okay. Nagaa jirtanii marti keessanuu. Jirra achi oole guetan eessa ooltan bootaan eessa? As awwaalaadhaasi Finfinnee jechuudha bootaa. Okay. Akkas taatesi. Okay. Yaayye. Erga barii baanee amma gara manaatti deebinee galle beette. Egaa maaltu jira yoo jenne gaddi kuni gadda onnee namaa cabsu baay'ee gadda tokko osoo hin ta'in gadda lama baay'ee kan uummata Oromoo dabbee cabseedha. Haa ta'uuti jarri kun lamaan eenyumti akka quba qabu akkuma isin ilaalaa jirtan
baay'ee indaalamin baay'ee walitti dhiyaanna kananii danillee ollaadhasi wal beekna haa ta'uuti ani akka namni haasa'u kanatti osoo hin ta'in gaafa miidiyaa fi ani ofii kiyya isaan beekuu fi miidiyaa irraa dhaga'u gargar natti ta'e namni walitti bu'uun hima jira eessattuu ta'e dhirsaaf niitii qixxee hima nama wal jaalatu wallabbii xiqqoo kaan maal wal uffachuun hima jira. Waan jiru haaloo osoo hin ta'in garuu akka haasa'amu kana miti dubbiin. Still harka Andu'aalam irratti duute mucoon. Erga kuftee inni fuudhee baatee oduu gara hospitaala Yaannet jedhamu Ayat Addabaabaayii keessaa osoo jiru baatee osoo jiru namni bira jiru halkan naannoo sa'a 11tti naa bilbilame. Ani hin kaasne bilbila ofirraa fuudhee erga naa maali jennaan maaloo kophaa jira akkas jedhee na hime mucaan kan bukkee isaatti galu jechuudha. Ani sa'aatii sanitti rafee hin jiran kaasne. Sana booda gaafa dhaqnee oduu Yaannet hospitaaliin ga'ini wareegamtee achi Yaannet san ol gashee. Sana booda kutaa magaalaa Lammikuraatti yaada kenne deemee inni mucoo fudhatamtee gara Minilik deemne ni dhaqne achi. Wanti jiru warroota gurguddaa achi turee walakkaan ani miidiyaa irraa malee jarri kun haga isaa wal jaalatan eenyuma caalaa jechuudha. Eenyuma caalaa namoota wallaalanii waliin quufne beeke. Boru waan nageessanis innis yoo Rabbi jedhee boru kaan mitiitii warri maatii isaanii fudhannee too gara cirootti deemnu malee jedhanii achitti baay'ee namoota meeqatu irratti dhaabatee kan akka Taaddalaa Gammachuu Galaana namoota hedduu namoota gurguddaa achi ture irratti wal mormaa turanii lakkii wanti kunii mucoon tun bultii qabdi. Inni mana hidhaa soo jiraate hin nagaamaame? Nagaamatti fufe. Yoo mana hidhaallee jiraate. Miira keessa nu galchuu jirta. Isattu ajjeese walii galatti amma akka jettu kanatti harki isaa irratti. Isaa miti kan siin dhageeffadhu ilaas. Harki isaa irratti wallabbii qabu halkan keessaa sa'a 10. Walitti durbachuun didu sana booda gaafa isheen achirraan gadi balbala kichiniitiin gara kichiniitiin fooqii 5ffaa irra jiraatan appaartimentii abbaa 4. Abbaa ciisichaa 4. Kichiniidhaan seentee ofi qollofi garasiin utaaltee odoo walumaan jiran maa qalladdafaa waan wayii obboleettii raakkan nagayetti obboleettii Andu'aalam irraa qaama kiyya. Kottumeen qalladini minaamina nan argitu minaamina faa jedhan wali qalladan jedha jetti. Waggaa tana meeqa osaa kee dhiisi kottu irrafna maal faa. Sana booda achirraan dhayxee kuftee hambaaseeyyuu kaan mitiiti lafaa'uu kan fuudha isa. Gaafa dhaqee toonni amma darajaadhaan fiigee gadi buutti isheen lubbuun keessaan baane. Dhaqee kophaan namni biraa konkolaataa oofee fi inni baatee dhiigan baatee jechuudha harkatti akka boqotte mucoon tun beekte. Garuu namni akka kanatti haasa'u maal kana miti kaabira hin jirru informationii dhageenya naasaa jira. Amansiisa asirratti ganamallee mana kanaa mana biroo keessatti yaada kennee ture yaani beekta. Mucattiin tuni du'iinsasi impaayera Itoophiyaan mootummaa kana fedhan qabu garuu fi mi'atii dara mootummaa kana akkana tarkaanfii irra godhe ilmaan Oromoo waliin buusu yoo jenna mi'atiin tun miidiyaa kanarratti illee beekamtiisii namni beeku jiru nama tokko yoo beeke jechuudha naaf falcha. Yoo ilmaan Oromoo ittiin burjaajessuuf ta'e malee kana waan ta'eef kana maatii isaanii obboleeyyan isaa haa ta'u obboleettii isii tamara san jirtu nama ollaa san jiru hiriyoota isii haa ta'u kanneen to'annaa jala oolchanii manni poolisaa qoratee dhugaa jiru baasuu qabaa jennee haasaa turre jechuudha. Bakka kanatti anammoo waan tokko si dura dhaabbadhaan malaa. Dhaga'i bakka kanatti namni isas qoratee namni waan kana qorate tokko hin jiru. Nuti odeeffannoo asii dhufe achii dhufe jalan deemu. An akka nama tokkotti jalan deemu. Garuu odeeffannoo dhugaa yoo qabaattan mootummaan kuni ofiiyyuu balleessee akkasiin baddu godhee isa balleessuuf isin beekumtiin qabdu jechuun inni beekumtii qaba Oromoo biratti Andu'aalam. Kanaafuu isin beekumtiin qabdu. Mootummaa yoo barbaade nagaa jarrana yaadde adda qabiibuna mootummaa impaayera Itoophiyaa mootummaa kanadha. Isi balleessa.
ila Elias Takka xumuree ba'uu bane. Amansiisa meeqoo hin xumurtaa jira yaada dabalatu kan taafete nama mootummaan tokko mootummaa yoo barbaade akkuma Haacaaluu Hundeessaa akka battee Urgeessaa warroota miidiyaa kanarra beekaman nyaata jedhe namni Haacaaluu Hundeessaa nyaate Andu'aalem Salbaadha. Mootummaa yoo nyaachuu barbaade ilmaan Oromoo yoo nyaachuu barbaade kuni safuudha. Ilmaan kennaaf safuu eeggachuu qabdanii ilmoo teessaniif illee jaartii teessan namni niitii of jalaa qabullee namni ilmoo of jalaa qabus ilmoon teessan ta'e waan boru taatu hin beeknu. Garuu mootummaa kana gochisaa waan inni hojjete waan inni balleessan badii isaati isa qe'ee kun dirqama. Wajjin hojjetaa jiru gochuu kaneessa haa ta'u garuu fuyyuu waa'ee kana mootummaan ittiin maal gochuuf jettanii propagandaan akkanaa kun anu fi kiyyaa keessa hin jiru. Namni Oromollee ilmaa Oromollee keessa jiru maaliif? Gachana waa'ee mootummaa dhiisiiti amma kan amansiisaan dubbatee fi mucaan tokko sila walitti dhufeenya isaa wajjinii walitti dhufeenya gaarii qabaa riyaasaatii akkan odeeffannoo dhageettii kanadha jedhee kan dubbatee fi kan amansiisaan amma dubbatu kuni wal fakkaataa jechuudha amma mangastii kana irra tureetti wal fakkaataa mee dubbadhu xumurii wanta naannoo sana jiru wanta argitee wanta jiru. Anillee kanuma jedhamee xumuradha. Itti dabaleeti guyyaani ammuma naannoo guyyaa 10 dura konkolaataadhaan ari'anii rabbitu harka jala qabatee baase hin qabaata yoo namoota isa barbaadu maal qabaa hoo jette sirriitti qaba yeroo 2-3 kallattii namatti bilbilatee maal harkaa baasan beette. Garuu tan ammaa kuni jira waldhabbeen mana keessa ma jira jedhe siif ibseen ture haga danda'amaa ta'e jarri lamaan walitti bu'uu xiqqoo inuma walitti bu'anii balaa kanaani kan ka'e namni seexannis maal aggafaafee mucoo kana akkas taate malee wanta biraa maal haganatti wanti quba qabu hin jiru garuu waldhabbii xiqqoo afaan jala wal ba'uu maal kana hima jira akka kaleetitti jechuudha. Garuu yaa ta'uuti har'a wanti miidiyaa kanarra nama oduma ta'e jechuudha. Osuma ta'e har'a mucaan kuni mucoon baddetuun foon teenna laphee nu cabsite dhiiga teenya kana gaddi kana caalu hin jiru. Gaddi lammataa namumti nuu qabnu hoo jiraate dhugaa haasa'uudhaaf nan taasisabinaadha. Mucaa kana akka Habashootas ta'e akka Afrikaattis ta'e namni dorgomaa ta'a jennee eeggachaa jirru mucaa kana. Inni deebi'ee akkamittiin waan kana Oromoon irratti duulee koonaa jedhu isaan kana barbaadaniyyuu garuu Oromoon irratti duulee har'aa isa tajjeesee akkana jedhanii kun warri lola dhuunfaa irraa qabullee gadi bahaniit mucaa kana jaalala sirbuu fi jaalachuun gargarii maal jedhanii namoonni hedduun nama itti dhiyaatanii odoo inni hidhamuu baate kana hin jedhan baay'ee dhuguma sitti haasa'uudhaaf jechuudha. Eenyumaa taanan immoo maanan ani jiru kana keessa namni tokko waa ta'e jennu seera ala oolu kuma jiru hin oolas. Maaf biyya seera keessa jirra waan ta'eef hamma ta'ees ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf mana kanatti manan ani jirutti namni yoo wareegame ani seera ala ooluun kaammite Hacaaluun gaafa wareegamu obbolaan isaa mana hidhaatti ture kana yaadattanii hiriyoonni isaa guutuutti hidhame bara. Beena jaalbatteellee obboleessa isaa hidhanii hin beeyna nuti waan hundaa jaalbatteellee ajjeesanii hidhan obboleessa isaanii beeyna. Nana gaheekaa jechuun fakkeenyaaf hin jedhe ilaali siitu muraafani hidhamuun hima jira garuu haa ta'uuti wanti kuni akkan quba qabutti ani naa bilbilame isaa 11tti gaafan dhaqee bira ga'u inni gara lammii kuraa kifla katamaa yaada kennuu dhaqee achitti kennee deebi'ee Minilik geessanii sana booda Soostanyaa Maakalaawii achitti deebitee kennuu qabdeedhanii achi ture. Achi turuun isaa immoo akka waliigalaatti bareeda. Dhimma reeffi ishii gara sulultaatti deebi'uu waan akka irraa isinii barbaada waan an quba qabuuf achi. Maatiin akka cirootti nuu galtu abbaan achitti naa fiddan malee daa'ima kan koo hin barbaadu jedhee ture. Inni ilaalle. Gaafa asii cirootti gad deeme akkuma jiru sittuun cirootti gaafa deeme mucaan kun boruu amma gaardii maal kana godhanii fi eegumsa godhanii fi irra ejjetee akka awwaalu namoota hedduu sirreessi jechuu du'a isheetti irratti argamee akka awwaalee deebi'ee gara mana sirreessatti deebi'ee haga wanni kun qoratamee dhumutti waan namoonni itti deddeeman baay'eetu jira. Achoo ta'e garuu hin danda'amu.
Lammata immoo haadha manaa maatii qabdi. Mucoon tun mana ijaarrattee itti bultii ijaarrattee jirti. Odoo Ndaalam mana sirreessaa jiraachuu baateedha warri isin gaafatan. Maaliif? Isatu mirgatti qaba waan ta'eef haadha manaa isaati, foon isaati, isa xawwaallata. Eessattuu ta'e akkasii seeruma jechuun akkuma aadaa keenyatti. Kana namni hedduun irratti wal fitee gara dhumaatti har'a isaa bullu sululta galee obboleettii biratti haa galu. Boru Sillaasee Arakkiiloo jiru kanatti akka isheen awwaalamtu irratti walii galanii namoonni xumurree as deebine. Wanti nu beennu waan achi jiru waan namni obboleettiin hin hidhamne wajjinan ture haga sa'aatii tokko galgala kana keessa. Sulultaa maaltu jira? Maatii isaa moo maatii ishee? Obboleettii isheetitu sululta jira. Obboleettii ishee sulultaa jira. Reeffi ishee gara mana obboleettii ishee deemee jechuudha. Eeyyee. Garuu reeffi ishee boru akka deebi'u Gammadaan poostii godheera miti amma yeroo boru asitti Finfinnee Arakkiilootti awwaalamti. Isa dhugaadhaa amansiisa. Oguma waa takka soban qabu. Hayyee ka uummanni Oromoo amma aangoo cimaa warri qabdanii mucaan kun akka dhaabbateetu hirmisa baafatu gochuu qabdu. Deebi'ee garuu seera jala ooluu qaba. Maaliif isumaafuu jechaadha. Qaamni isa barbaadu mucaa kana amma bakka kanatti fayyadamuu danda'u mala seera jala ooluusaa anaaf akka kiyyatti jechaadha. Akka kiyyatti gaarii ni yaada. Maaliif yoo jettan hin beektu waan biyya san keessa ta'aa jiru. Isarrattis wanna raawwachaa ture hin beektu. Kanaaf akka dandeessaniin boru isarratti akka argamu. Mee amma kanaaf sodaatinaati isa ajjeesan jettanii sodaatinaati yoo dhugaan Oromoo eeguma dhugaa dubbanne jenne hundinuu yaada kennanna. Yoo bor Ndaalam bakka du'iinsa haadha mana isaatti yookaan jaalallee isaatti argame dhugama shirri keessa hin jiru. Yoo bor ammoo ukkaamsanii mana hidhaatti achumatti hambisan isas nyaachuu fi innis mana hidhaa nuu baay'attanii borbooda Oromoon as gubbaa waachanis Oromoon yaada kennattanis wal dura dhaabbanna gaafsan. Dhugaa yoo dhugama Abiyyi Ahmad yookaan aanguchi biyya sanii abbaan fedhe bulchu hin jaa Oromootummaa Oromiyaa ta'e yoo bor qabrii sirra dhaabbate dhugamatti mootummaa miti namni biraallee shira keessaan qabu. Yoo garuu mootummaan kun isas ukkaamsee mana hidhaatti qabrii isiirrallee hin dhaabne dubbiin tun shira keessa jira. Warri arra yaada kennattanis irraa qottobaa fixaddan. Yaadota mee asirratti yaada dabalataa anis dhaamsoo isinii dhaamuu barbaada dubartoota fi yaadotaan kun immoo barreeffama akkanaa kana kan barreeffattu sirreeffadhu. Maqaa afaan Oromootu kolbaan barreessaa jirtu waan ta'eef dura deemi barreeffama sirreeffadhu. Silamiif godheen ture deebi'ee dhufe haa ta'u beeku. Nama akka kanaa birookiin gaggeessu duuti akka kanaa mana keessa duuti akka kanaa mana yeroo kan ittiin nagarachuu barbaada. Arga as keessatti yaa dhaamsa isinii dhaamuu barbaade dubartoonni amma wanni taateen ta'e kun gisee hedduu namtichi tokkollee tanaan dura dhageettee turtan bulii qoshaniin dura Ameerikaatti jaartii fi albeen waraanee ture. Kiyyaan tokkollee muuziqaanyaan akkanuma waa'ee dubartii tanarra jechuudha. Asirra dhaamsanii dhaamni isin dubartoonni irra caalan akkuma waan tokko yoo balleessitanillee yaada dhibbadha waan adda addaa dhageessitanillee soma beektamee obsa qabaadha. Hundattuuyyuu of hin miidhina. Maaliif yoo jenne of hin miidhina. Waan muka murraa yoo dhageettanis waan adda addaatirrallee olola adda addaatirrallee waan xiqqoof jettanii rubbuu teessan tan deebine. Lubbuun intala tanaan deebitu arramee odda ganamarraa kanaa galgala haasa'u isiin hin ciifte. Namni naaf haasaa jira namni jedhu takka hin jiru jechuudha. Lubbuun tona deebitu takka hin jiru. Wanna kana muluu haasaa jirruuf wanni namni kana muluu haasa'uuf gochesiin of goote kana muluu biyya kana muluu haasofsiisa. Rabbi safuun haasofsiisa. Kanaaf namni dubartoonni irra caalan lubbuu teessan eeggadhaa. Waan jirtan of yaalaa bakka jirtan of tisaa waan adda addaatiin tooyibadhaa. Musliima taatele tooyibadhaa kiristaana taatele salootii kee godhi akkasitti lubbuu teessan tisaa. Waan adda addaati jechuun namni xiqqoof jettanii of yaalaa lubbuu deebiin qabne yoo obsitammoo waan san caalu argachuu dandeettan. Yoo obsitanii waan san caalu argachuu dandeettan. Asumaan lammata dubartiin jaarsa qabdu jaarsa biroo barbaadi isuma akkuma barbaadde isuma laayifii jaalala isuma haaromsi.
Eegale isuma haaromsa akkasitti fayyadamaa isin jechuun barbaadetti dhaamsa. Dhiifama garuu biyyuu na ofolcha. Akka dhiiraa dhanii jechi kennu jirtaan. Rakkina qabu tullu itti fufi mi'ati. Tullu na erga dhufee tureera jala barreessaa ture. Tullu itti fufi. Sirriidha kanarratti yaada baay'ees ganamaa kaasnee hagammaatti hundumtiyyuu dhaggeeffachaa nu turre. Inni guddaan garuu namootumti xiqqoo yaada naanneffate. Waan kuni dhugaan osoo bahee hundumtiyyuu keessa namaallee hin qabbanaa beekta. Garuu namoonni keessa dhuftanii mootummaa akkas godhee akkas akka maaliif inni waan shiran taane maaf haasa'a? Maaf barbaachise waan akka kana? Tokko eenyuma yoo ta'e dhugaa mucayyoo kana haa ba'u. Qaamni barbaade haa miidhu. Garuu as deebifamee too isatu akkas godhee isatu ajjeesisee abbaa manaatu akkas godhee inni waa'ee jaalala sirbuu malee jaalalan beeku. Namni mucaa kanaa fi mucaa kana caala wal jaalatu hin jiru walitti dhufu hin jiru. Wal mufachuu hin danda'a namni afaan jala wal ba'uu danda'a. Mucayyoon kun sarka kanarraan of geesseetti eegeesse. Furmaanni jiru mucaa kanatu mucayyoo kana akkas godhemu hin goone inni jedhuuf qaamni qorachuu danda'u qorachuudha. Kanaan alatti garuu mootummaa harka keessaa qabaa. Mootummaa akkas goosise Haacaaluu du'a Haacaaluu fi du'a mucaa kana maaltu wal qabachiise? Waliin fakkaatu waan wal faana deemu haasa'uudha. Haasa'uu immoo namni hin dandeenye akkasumaan immoo miidiyaarra taa'ee waan isa madaalle waan hin barbaachisne waan uummata waan biyya walitti naqu haasa'uun as gubbaarratti hin barbaachisu. Namni miira keessan galiin waan tokkotu adda baafatee haasa'ee namatti tola. Waa'ee abii mootummaa maal godhama kana keessa maaf bakkuma hin taanetti mootummaa keessaa qaba. Xiqqaan isaa aduu mootummaa keessaa qaba. Guddaan isaa aduu mootummaa keessaa qaba. Wal maal wal qabachiisa waa'ee mootummaa. Ilaalcha mootummaa barcuma jalatti suuf deemaa jirta. Namni tokko tokko haasa'u akkuma nama dhufte mootummaa abbaa irree kana isa nyaata jennellee murteessuu hin dandeenyu. Garuu hojii ati ilaalcha itti qabattee deemaa jirtu ilaalcha mootummaa kana akka waan mootummaa kanaa nama Haacaaluu hundeessaa Oromoon dabbeeka. Abiy Ahmed Haacaaluu fi kun waliif fakkaatu naan ja'a. Ati amma dhugaa biyya sanirraa haqni mucayyoo kana hin baajettee namantaa meenaa fi mi'aati ati kana. Haqni dhugaan ishii hin baajettee namantaa. Soortuu mi'a asirratti deebi'eef asirratti. Naafa deemsuudhaa fi Haacaaluu ja'a. Haacaaluu haqni Haacaaluu hundeessaa hin baane haga arraa. Haqni laal. Haqni qulqullootaa meeqatu jira? Dhugaa meeqatu awwaalamee hafe? Biyya san keessatti ilmi namaa tokko ilmi Oromoo tokko rasaasa jaan biyya rukutame san keessatti haqa eeguu jechuun kuni tabba eeguu jechuudha. Haqa eegneeti miti har'as taanan wanni isaan gadi nuu fidanii ilaala jenneeti hayyoota baay'ee qabna hanirraa dubbachuu danda'an. Maal jechaa jirta? Ati diffeendi gochaa jirta mootummaa keetirra. Mootummaa kee mataatti deemu. Sooratti akkas miti. Mootummaa nuyi jeen asitti mootummaa maalii qabdan? Miira keessa galtee maasee. Daa'imti waggaa 9 ajjeesamtu keessa fannifamtu keessa biyyi keenya yoo duune maaliin yaa? Lamee asirratti sooretti asirratti tullu. Waan hin jirre nutti naaseen waan jiru sitti taasisa. Sooretti asirratti mootummaa inni Haacaaluu hundeessaa kan nyaate mootummaadha garuu fiyyuu mucattii tana gara mootummaatti harkisuu hin qabnu qaama walaba ta'e nuti safuu eeggachuu qabna illee lammata. Kaleessa namni maatiin warra dubartiisa gudeedamanillee qaama mootummaatti gudeedee sun dhibba qabattee urgeessaa nyaatallee qaama mootummaadha. Haacaaluu kan nyaate mootummaadha. Akka daadhii galaanfaa kan nyaate mootummaadha. Garuu fiyyuu mucattii tana jechuudha. Mucattii kana namni nyaate mootummaadha jennee murteessuu hin dandeenyu. Mucallee jennee murteessuu hin dandeenyu. Diina binooti jennee murteessuu hin dandeenyu. Ofii itti fakkaatee achirraadhaaf of keette jennee murteessuu hin dandeenyu. Garuu dhugaa tana haga dhugaan tun baatu arrabni kenna dubbachuu hin danda'u. Maaliif ilmoo of jalaa qabna? Ka jaartii qabu jira, jaartii namaatu jira. Dubartii deemtee jaartii ta'uuf deemtu jira. Mucaa shabaaba deemee jaartii ofii fuudhee ta'uuf deemu jira. Waan nama qabuun beekan. Garuu fiyyuu mootummaa kana tulluun mootummaa kana yoo adaba irra qabu barbaadde mootummaan nyaate namni jiraa jiru. Adaba irra qabu barbaadde mootummaan kun mootummaa dhiiga namaa nyaatu barcuma isaa irra taa'anii jiru dhiiga namaatiin ta'aa jira. Haayilaandii fofoo kaa'ee dhugaa jiru dhiiga ilmaa Oromoo dhugaa jira. Kanaaf. Ilaa gaachana kana gubbaarratti nama dhimma mootummaa deeggaruu yoo immoo dhimma mootummaa faallessuu miti. Wanta ani dubbadhe soorattiin isinatti jarjarte malee jechuudha. Fakkeenyaaf amma gabaabumatti
kan nuti barbaannu dhugaan mucayyoo kana akka ba'udha miti. Sirrii miti soorratti. Sirri jiraan. Dhugaan mucayyoo kanaa yoomuyyuu yoo hin baane ta'e nama guba. Akkasumas immoo warreen immoo kana dura miidhamanii dhugaan isaanii haga ammaatti bootaan argan ni jira. Dhimma Haacaaluu yoo jette immoo ani dhiifamallee naa godhaatii dhugaa mucaa sanaa somba kanayyuu Itoophiyaa kana raasaa jiran natti fakkaata. Isa kana nutti hin kaasini anis yaadachuun barbaadu garuu dhimmi mucayyoo kanaa maalidha? Dhugaan ishee maalidha? Akkamitti immoo ba'uu danda'a? Ishiinoo boqotteetti. Abbaan manaa ishee kunoo haala kamii keessa jira? Gara awwaalchichi sana ni deema moo hin deemu? Otoo deemee akkami laata? Yoo fe'oo maal miidhaa moo faayidaa qaba? Ilaalcha akkamii qaba namnu? Maatiin ishee maatiin isaa kan jedhamutti deemamee wantoota akkasumni haasa'uudha malee mootummaatu akkas godhee harka keessaa qabaa shiraam karaa tokko waa'ee dhugaa mucaa'uu dubbachaa karaa tokko immoo siyaasa darbachuun hin barbaachisu. Akka yaada kootti akka yaada dhuunfaa kootti jechuudha. Malee ani waa'ee mootummaa yeroo kaasu ani mootummaas hin deeggaru mootummaas hin faallisu. Asirratti mootummaan waan xixiqqoo mootummaan gocha keessaa harka hin qabne tokko ofirraa turii akkanaa xixiqqoo tara dhiquufu dhugaa tana baasuuf hin tattaafatan beekna yoo keessaa harka hin qabaatin jechuudha. Dhugaa tana baasuuf hin tattaafata waan ofii keessaa harka hin qabne hin beekna of mul'isuuf jechuudha. Ittiin feemasa ta'uufi waan akkanaa tana agartee mootummaan hin baasan beekna. Torbee kana keessa ofiinuu ol baasa. Maaliif yoo harka keessaa hin qabaatin waan akkanaa kana hin baasan beekna. Isaa kana waan ta'eef namni tokko jigenna waa'ee mootummaallee akka hin dubbanne. Dhugaan tun haga baatu callisaa. Namni yoo mootummaa inni kana gabaabaatti waan hin jedhee xumuru ani dhugaa mucayyoo kanaa waan lafa hin kaayin. Gama barbaade yoo haa ta'u qaama kan biraa haa ta'u waan dhugaa shibicha lafa hin kaayin. Kana irratti waan hin jedhu homaa qabu. Tolu galatoomi. Wanti hundi ka'ee jiraani xiqqoo sagaleen kiyya gadi bu'aadhaan illee xiqqoo dubbachuu barbaada. Maaliif Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa kan jedhamu impaayirumti ishee yookaan mililik dhaabe Itoophiyaa jechuun nama saalfachisa isaatii amma kana biyyi jira jennee yaannu garuu biyyatti keessatti dhugaan namaa hin ba'u dhugaa abbaa jennee hin eegnu garuu immoo siyaasa keenya maddii godhannee dhugaa mucayyoo kanaaf falmuu qabna hundumtuu siyaasa kam haa deeggaru dhaaba kam keessa haa jiraatu garuu biyyatti keessatti saatii amma kana wanti nuti dubbachuu qabnu yoo jiraate tokkoffaa mirgi namaa haa eeggamu lammataa immoo dhugaan mucayyoo tanaa haa baatu kan nuti barbaannu mirgi dhaabni kan mucayyoo tana miidhuu haa danda'u wanni kam haa danda'u dhugaa mucayyoo tanaa haa baatudha. Kana keessatti Andu'aalam Gosaa dhugaa dubbachuudhaaf saatii amma kana Oromoon hin qabne jennee kan jirru yoo ta'e Haacaaluu lammataa jennee kan eeggannoo jiraate Andu'aalam Gosaati. Saatii amma kana garuu shirri itti xaxamaa jiru wanti biyya keessatti itti hojjetamaa jiru dhageessanii turtanii jechuudha. Ammallee mucaa tana akka ija keenyaatti eegganne mucayyoon tun duuteetti dhugaa ishee hin barbaanna hin barbaanna garuu dhugaa mucayyoo kanaa biratti mucaa kana erga seera jara ooleellee to'annoon addaa godhamee fi eeggichi godhamee fi mucaa kana eeggachuuti qabna akka Oromoo takkaatti. Mucaa kana har'alee haga Haacaaluuti dhabuuf jirra. Wanti itti maramaa jiru wanti itti godhamaa jiru aga lubbuu mucaa kana baasuu gahaa jira jechuudha. Shira hedduu kana jiran. Mucayyoo tana lubbuu ishee hin argannu garuu mucaa kana harkaa qabna lubbuu isaa eeggachuu qabna akka intala Oromoo takka akka beekumsa kiyyaatti borullee mucaa kana boo'utti jirra. Borullee deebinee aga Haacaaluu mucaa kana boo'utti jirra. Kanaaf dhugaa mucayyoo tanaa haa baatu lubbuun mucaa kanaa nuuf haa eeggamu to'annoo seeraa jala oole jennee irraa deebi'uu otoo hin taane to'annoo seeraa jalattuu mucaan kun sirna siraataan nuu eeggamuu qaba jechuudha. Aga lubbuu isaadhaan nuti jira waan ta'eef shirri kun xaxamee duubarraa dhufe mucayyoon tun nama kaleessa suuraa ka'aa oole nama kaleessa mana mataa oole rifeensa sirreeffachaa oolte galtee lubbuu ishee dhabdee jirtiin. Andu'aalam Gosaa to'annoo jala oolee jira. To'annoo jala oole jennee irratti murteessinee xim jennee dhiisuutii hin qabnu ilmaan Oromoo.
duula irratti banuuti hin qabnu mucaa kanarratti. Mucaa kana ijaa caaluuti ilaalaa jirra jettames miidiyaarra deemaa amma jiraa miti. Maddi dhaabbachuu qabna sa'aatii amma kanatti. Kanaafi otoo waan na ta'e irgixanyaadhaan irra hin gahin Oromoon keenya durattuu sobarratti kaachuu malee dubbi sobarra ta'etti diilamuu malee wanti kabajaan of qaba. Otoo waan hubatiin waa namarra naqu otoo waan hubatiin namarratti waa jechuu malee Oromoon keenya durayyuu dubaaf fuuldura osoo beeke lubbuu artistoota hedduu lubbuu beekota hedduu hin dhabnu jechuudha. Itoophiyaa keessatti dhugaa ba'uun hin jiru. Dhugaan awwaalamuu malee otoo dhugaan kan ba'u ta'e mucatti waggaa 9 kanaan dura qaama mootummaan gudeedamti agarraatti namni garagaree waatii ishillee ilaalee hin jiru. Warri mucayyoo san gudeede namni takka seera jala oolee hin jiru. Biyyittii san keessatti jechuudha. Garuu immoo akkuma mucattii sana arras deebinee boo'uutti jirraani Oromoo yeroo dubbattan biyyittii keessatti dubbii afaanii dubbatteef siyaasa biraatti micciiramta waan ta'eef mucaa kana yeroo dubbattan yeroo sagalee taatan mucaa kana biraanuu hambisaa dubbadhaani mucayyoo kanaaf sagalee taa dhugaa mucayyoo kanaa haa ba'u garuu dubbii dubbattan keessatti Andu'aalam Gosaa Pilis Rabbi jedha biraanuu hambisaa mucaa kana akka artistii tokkaatti akka qabsaa Oromoo tokkaatti qooda Hacaaluu Lammataa jennee kan eeggannoo jiraate Andu'aalam Gosaati. Biraanuu hambisaa yeroo dubbii dubbattan eeggadhaani aga dhugaan ba'utti obsaa hin jarjarina Oromoon durattuu jarjare waan hedduu of dhabdhiise ammaarraatti garbummaa jala jirra jechuudha. Kanaaf yeroo dubbannu dubbii keenya eeggannu siyaasa kam keessa hin galina siyaasa kam deeggaruu mirga qabdani garuu wanti har'a irratti dubbannu yoo jiraate dhugaa mucayyoo tanaati. Dhugaan mucayyoo tanaa nuuf haa baatu. Mucaan kunillee dhugaan mucayyoo kanaa nu baate mucaan kunillee bilisa ta'ee nagaa isaatiin aga danda'ame to'annoo seeraa jala nagaadhaan nuuf jiraate aga dhugaa mucayyoo kanaa ba'utti eegumsi nuuf haa godhamu kana qofa barbaadaani. Otoo waan hubatiin hin murteessina hin jarjarina. Obsa godhadha. Oromoon keenya jarjara baay'ee. Jarjarree lubbuu nama hedduu dhabne waan ta'eef. Kana qofa warri yaadatti kennuu barbaadan sooretti Oromummaa muyti gaafadha. Daawwi yaada gaarii ibsiteerta. Warra sirra jirtan Eeliyaas yoo jiraatte yaada kee kennatu. Warreen anatu si buuse miyuutiin qabattu akkuma seenteen akka mana farsoo callistee ol fiigda. Miyuutii qabadhu yoo seente. Miyuutii qabadhu namusa keessatti. Haala Oboleewwan kiyya nuti yoo dubbannes amma nuti yoo dubbannes nama mootummas tuqu fakkaannaa dhugaa obboleettii teenyaas dhugaa obboleessa keenyaas hogguu dubbannu yeroo hedduun quba walitti qabna. Nuti mootummaa yookaan qeeqoo osoo hin taane garuu dhugaan ijoollee lamaan kana akka bahu. Even Andaalamuu yoo dogongoraan jaalala yoo inni nu isii balleesse inni nu isii san dhugaa yoo balleesse an dhaga'uu fedha akka ilma Oromoo tokkotti wanni isarrallee harka qabnu hin jiru. Nama biraa irrallee mootummaallee nuti dhugaa barbaadna. Dhugaa Oromootu biyyattii impaayera Itoophiyaa jedhamtu san keessatti dhabame dhugaan nuun deebi'uu jennee kanaaf amma deebinee irra deebinee dhugaan nuun ba'u jenna malee nuti dhugaa obboleewwan keenya lamaanii feena. That's it. Simple. Waan biraa irraa dantaa keessaa nuti argannu tokko hin jiru. Oromummaa walii qabna. Oromummaa walirraan fuunu Oromummaa waliif hin kenninu. Amantaa gargaraa qabna garuu nuti ilmaan Oromooti ilmaan abbaa tokkooti. Kan achi har'a Andaalamiin nyaatu Haacee Hundeessaallee akkasuma nyaataa ture gaafa Haaceen gabbahee namicha gurraacha Minilik qomaaxaa hidhee arrabse. Har'allee ani asii waa'ee Andaalamuu nuti dubbannaa diqqasho isaan lameeniifuu dhugaa isaanii barbaaduu jirra nuti. Kan duutes kan lubbuun jirus garuu akka waan nuti Andaalamiif hin dubbannu nuti isaaf garuu warri isarratti har'a dubbattan miidiyaa adda addaatiin wal argu jirra Oromoon. Takka duute tokko kan jirus itti dabalachuu ani ammoo hin hayyamu akka dhala Oromoo tokkotti. Yoo badii qabaates badii inni godhe san akkuma badii mootummaan biyya saniitu geggeessu galgalaa ganama nama ajjeesu isin garaa gubdigaa oguwaan mootummaa dubbadhe. Yoo inni isii haadha mana isaallee ajjeese dhugaan Oromoof haa baatu. Akkasitti amanna. Dhugaan tan ammoo. Kanaan ala hanga dhugaan inni yaada mana poolisaa deemee kennatee waan ta'e san isumaaf Rabbi qofattu arga ishii qofattu arga. Garuu wantoota agarreen akkuma obboleewwan kiyya keessaa jedhan yaada daftanii kennatina hayyoota Oromoos miidiyaa biraa irraa dhageeffadhaa. Mee hayyoonni Oromoo maal jedha?
miidiyaan Oromoo miidiyaan keessaan waa'ee saba TikTok irraa osoo hin taane hawaasa lafarra jiru irraa dubbatu kunniinoo maal haasawa jedhaa achillee yaada adda addaa fudhadha. Yaaduma TikTok qofa yoo fudhanne doofaa taane asirratti hafna. Kanattuu yaada nutti kennanii ajandaa gargaraatiin obboleewwan teenya lamaan nu dhabne Oromoo taane irra tokko du'aaf tokko jiraaf mormina. Kuni sirrii miti. Kuni dadhabina nutti fayyadamu jira warri siyaasaas yes dhibbaan dhibbatti addaan nu qooduuf. Kana gaafa wanti kana argamte isaaf sargiidha cidha godhata. Inni taa'ee wiiskii ittiin dhuga Finfinnee keessatti argaa Andaalamachi hidhame obboleettiin teenya duutee dhabamte. Nuti ammoo asirraa wal finna saba tokko afaan tokko haasofna ganda Amaaraa seennee yaada kennanna waa'ee Oromoo. Kuni sirrii miti akka hawaasaatti. Dhugaan isaan lamaaniin waa baatu nuti dhala Oromooti isaan lameenuu nu miidhan malee halagaa yookaan isaan balaaleffatu isaan jibbu hin miidhan. Andaalama akkuma isin jettan ani yeroo kanatti Haacee Hundeessaatti aansee namni jabaan tokko Oromoof har'a boruuf duratti bakka gaarii takkatti argine yaadu isa. Akkasuma obboleettii teennallee isiin dhabamte garuu isa kanattis duuluun qabnu jabeeffachuu qabna. Badii isaa ammoo yoo inni balleessee beekne gaafsan gaafa badii isa agarre isarratti murteessuu qabna. Kanaafuu jabaa keessan jabeeffadhaa. Badii kanas akka waan inni ajjeeseellee fudhanii isas asiin balleessuuf isii tanas ni galaafatanii nuti ammoo kanan tuquu duubatti hin deebinu. Kanaaf gara hundayyuu laaluu qabna. Mootummaallee ta'u warroonni shiftaan mootummaaf dalagu Baalakiseen weellistoonni Abiyyi Ahmed kana kan isa duubaan guyyaa 10 dura guyyaa 7 dura isa ari'ee ajjeechaaf lubbuu isaa jalaa baafate saniif maybe obboleettiin teenya tuni an akka yaada tokkotti akka nama tokkotti isaan lamaan keessaa nam tokko murtii itti kennanii takka of galaafadhu aniin isin isa galaafanna jaalala isaaf qabduuf lubbuu ofii irratti illee garan taane ofitti murteessuun mala. Eega isaan lamaan qofti wal bira jiraatan gargarallee laaluu qabna. Akka inni hin banneef inni lubbuun haa jiraatu itti balleessuun mala. Garuu ammoo isattu ofii baddeessaniis sittu isii balleessanii isas balleessuuf nama lama Oromoo irraa fudhachuufi kuni garuun hayyamu irraa of haapottomnu lameenuu ani na ofolcha. Isinirrallee beeku garuu baay'isee fageessee laala. Kan nama ajeesu ammoo obboleessa kiyya fa'aa akka Amiin Jundii mootummaaf itti gaafatamaa ta'ee daaspooraa biyya alaa itti gaafatama ta'e. Anu akka dubbadha. Maatii keessaa qabu mootummarraa harka hin qabnu yoomiyyuu. Dhugaa obboleewwan keenyas dubbataa dhugaa saba keenya bal'as dubbachuu qabna. Na ofolchaa fixadhe. Ayyee galatoom dhugaa dubbatteeni waan biyya keessa jiru ko lubbuun nama meeqaa kan dhumaati jiru miidiyaan Oromoon hin qabdi jedhamee too Oromoon rakkina Oromoo yookiin miidhama Oromoo baasa jettee heegdu yoo jiraate gaafa Oromoon miidhamu miidiyaan Oromoon qabdu miidiyaa dhibee rakkina Oromoo yookiin dhumaatii Oromoo gadi hin baasu jechuudha. Waa'ee misoomaa gadi baasaa qamadiin hammamtu galee indaanqoon hammamtu oomishametu gadi baachuu gaafa Oromoon rakkatee gaafa Oromoon bitaa mirgaan dhumee lubbuun Oromoo nama meeqaa ba'u miidiyaan Oromoo kana gabaasa kan Oromoon qabuudhamee too eeggamatuuf gale. Kanaaf Itoophiyaa jedhama keessa Itoophiyaa dhaabbattee gadi dhaabbattee jirtu keessa dhugaan Oromoo hin ba'u. Dhugaa zeegaa biraa dhugaa dhalataa biraatu ba'a malee. Kanaaf dhugaa Oromootu ba'a jennee yoo eegne inni kun gonkumaa hin jiru Itoophiyaa keessatti. Garuu haga danda'ame akka nuti ilmaan Oromummaa walitti qabnu harka walirraa hin qabannu. Saatii amma kana kan Oromoo ta'ee afaan Oromoo dubbatutu kan duratti Oromoof sirbaa turetu kan Oromoof qabsaa'aa turetu kan Oromoof kaatee Oromoof bu'aa buusaa turetu har'aas deebi'ee lafaa fi gamoon bitamee Oromoo Faayisaa Leellisaa amma yoo makiina waa argite yoo makiinaan deemu isatu anaaf dhiiga kiyya garuu yoo makiinaan deemu dirqama iddoo lafaa teessu kaatee dhaabbattee isa dabarsiisaa jedhan ijoolleen biyya keessa jiran. Akkamitti enna dirqama yoo ati lafa kophaatti yookiin warra isa wajjin deemutu waan hin taane irratti hirmijjas irratti fudhataa jedhan. Biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa keessatti kanatu jira jechuudha. Kanaaf dhugaan Oromoo ba'u hin jiru. Oromoodhuma kaleessa qabsaa'aa turetu har'a deebi'ee kaabinetee Oromoo dararaa Oromoo fixaa waan jiruuf dhugaan Oromoo waan shaffanamaa jiruuf hin ba'u garuu saatii ammaa kanatti immoo mucaa kanarratti duuluu hin qabnu bilis. Kaduute dhabne Rabbiin dhugaa ishee baasu nutillee Rabbiin duubatti wajjiniin jirra dhugaa mucayyoo kana baasuuf. Garuu immoo kan harkaa qabnu kana kan lubbuu isaa nu afe kana irratti duuluu hin qabnu aga dhugaan ba'utti.
aga dhugaansaa irgixanyaadhaan gadi ba'utti yoo dhugaayyuu ta'e mucaan kun mucayyoo kana kan miidhee jiraatu ta'e nuti mucaa kana caala mucayyoo kanatti naannu. Maal isarratti baatuun hin baane nama meeqataadha mana isaa ajjeesaa oola otoo hin dhugumayyuusuu ta'e. Artistii meeqata ajjeesaati oola seeraan bitama waan seerri jedhe sana fudhata allaqe. Kanaaf otoo dubbiin kun dhugaa ta'e mucaa kanarratti duullee halmee mucaa kanaa cabsuu hin qabnu. Dubbiin kun immoo dhugaadhaa miti. Namni wal jaalatu namni kaleessa wajjin suura kaa'a olee gal har'a lubbuu mucaa kanaan galaafatu. Kanaaf otoo dhugaayyuu ta'e mucaa kanarratti duuluu hin qabnu halmee ta'uufii qabna malee. Umurii isaa muluu Oromoof aartaa ta'e aartii Oromoo keessatti seenaa hedduu aarsaa hedduu kaffalee as ga'e mucaan tun. Xaalaa ta'e itti taanee ofii keenya mataa mucaa kanaa gadi qabuudha waan argine poosti goone jecha akkuma nyaata keenya nyaannu sanatti yoo baafanne kun makara kun rakkisa. Boru namni Oromoo kanaaf gadi ba'ee dubbatu dhabamaati jira nurraa baqataa jira. Dhalataan bawwani Oromoof hin dubbadhu Oromoof yoo dubbanne faayidaan qabu warri kaleessa Oromoof aarsaa hedduu kaffale yoo maan arganne rakkataa jiran isaanu dararamaa jiran nuti maali jechaa jiran ijoollee. Oromoon waan na qabu sana akka tuffii tokkotti ilaalaa waan na qabu sirna siraataan hin qabatuun. Kanaaf boru namni aga artistii Oromoo kan darbeef illee galata jechuun dadhaban boru Oromoo kana namni gadi ba'ee dubbatu hin jiru. Oromoon aalmee wal cabsuu malee aalmee walii ta'uu hin qabu. Ani akka intala Oromoo takkatti otoo mucaan kun dhugaa ta'e waan kana raawwate mucaa kanarra duuluu hin qabnu. Waan isaa hubannee waan furmaata ta'u takka furmaata itti goonee fi mucaa kana jabeessuu qabna malee irratti duuluutu hin qabu. Beekaa ofii jabeeffachuun artistii ofii jabeeffachuun Oromoo biratti fudhatama hin qabu. Oromoo biratti kan bakka hin jiraa miti. Gandi jala kaachuu waan argite waan garaa kee jala kaachuu qofa fudhata Oromoon. Kanaaf pilees Oromoo arra Oromoon bitaa mirga kadhumaa jiruuf kan Oromoof sagalee ta'uu dideef warra kaleessaati artistii kaleessa seenaa hedduu Oromoof godhaa tureyyuu Oromoon homaa hin goonee arrabsuu malee nuti maal arganna ka jedhu Oromoon nurraa baqatee jiraarra. Kanaaf waan qabnu haa jabeeffannu mucaan kun otoo ta'ee dhugumayyuu raawwatee jiraate aalmee mucaa kanaa cabsuu hin qabnu waan kun immoo mucaa kanarraa miti kan raawwatame jenne aga dubbii mucaa kanarraa ba'utti aga dubbii afaan sarra dhageenyutti kaabinee jala kaattuu kan maal keessa kaattuu toontaan aga dubbii mucaa kanarraa ba'utti mucaa kanatti murteessinu waan qabnu haa jabeeffannu please jecha keessan poostii keessan eeggadhaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf warri gaaffii qabdan itti fufaanii. Carraan keeti itti fufi carraa walii kennaadhaan guyyaa guutuu irra oolle waan ta'eef irraa baana. Eeliyaas yoo jiraatte hooggani Waaqayyoon haqa ishee haa barbaadu dhugaa ishee haa baasu maatii isheetiif jajjabinaa kennu haqa obboleessa keenyaatis haa baasu. Nuyi saayidii qabannee osoo hin taane dhugaa barbaanna arras taanaan. Andu'aalam gosa waan kana raawwate taanaan hin balaaleffannaa. Namni biraas immoo inni go'ee jedhanii wanna biraa siyaasa biraa irratti fayyadaman taanaan kana wal fuuldura dhaabbannaa jechaadha. Maaliif hayyuu baay'ee xinxalan qabna waan ta'eef kanaaf har'a akkasitti haasa'aa jirra jechaadha. Dhugaa isaanii Rabbiin haa baasu. Dhugaa ishee Rabbiin haa baasu dhugaa. Kanuman jedhan kan gaarii qabaadha.